Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma baay'ina uummataa irratti kan isiniif qopheessine jira. Hanga dhumaatti nu duuka bu'aa. Baay'inni uummata addunyaa ooltii bultiidhaan dabalaa amma kumaa fi kitilaan lakkaa'amuu eegaleera. Itiyoophiyaan baay'ina uummata ishee waggaa waggaan miiliyoona 2 dabalaa jiraachuu dhaabuu qabdi moo itti fufuu qabdi kan jedhu isinumaaf dhiifna. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waggaa 40 booda lakkoofsi uummata addunyaa biiliyoona 10.4 akka gahu tilmaameera. Akka tilmaama kanaatti Indiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa 8 baay'ina uummata addunyaa walakkaa qabata jechuun yaada isaanii kaa'aniiru. Biyyoottan 8 kana keessaa biyyi Afrikaa irraa baay'ina uummataatiin Naayijeeriyaatti aantee lammaffaa irra jirtu Itiyoophiyaan tokkodha. Lakkoofsi uummata Itiyoophiyaa guyyaa guyyaan dabala. Waggaa waggaan miiliyoona 2 dabalaa deema. Akka gabaasa fandii uummata dhaabbata mootummoota gamtoomanii tibba kana baaseen baay'inni uummata Itiyoophiyaa miiliyoona 129 ga'eeraa jedheera. Lakkoofsi kun waggaa 28 keessatti dachaa 2 akka dabalus tilmaamameera. Akka tilmaama kanaatti baay'inni uummata Itiyoophiyaa bara 2044tti miiliyoona 259.4 ta'a jedhamee eegama. Kunis baay'ina uummata Naayijeeriyaa amma Afrikaa keessa baay'inaan jiraatu keessaa kan caaludha jedhame. Sababni baay'ina uummata Itiyoophiyaa maali? Dabalaan kun balaa qaba moo miidhaa qaba? Deebii isaa walumaan ilaalla. Xiinxaltuu sagantaa baay'ina uummataa fi misooma fandii baay'ina uummataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan taate Aadde Keelee Birhaanuu sababoota baay'ina uummataa baay'achuu isaa dhimmoota bu'uuraa 3 kaasuun barbaachisaadha jechuun haasaa isaanii jalqabaniiru. Isaan kun dhaloota, du'aa fi godaansaadha. Baay'inni uummata biyya tokkoo kanneen yaada keessa galchuudhaan ni murtaa'a jedhan. Yeroo dhalootaa fi godaansi dabaluu fi du'a hir'isu baay'inni uummataa akka dabalu ni taasisa. Akka xiinxaltoonni kunneen jedhanitti Itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi dhalootaa fi du'aa yeroon hir'achaa kan dhufee fi sababa godaansaatiin lakkoofsi uummataa dabaluunis baay'ee ol ka'aadha. Yeroo ammaa kana baay'ina uummataa kanaaf sababbiin guddaan guddina baay'ina uummataa 2.5 waggaa waggaadhaan mul'atudha jedhama. Waggoottan darban wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu lakkoofsi dhalootaa fi du'aa hir'achaa kan jiru ta'us saffisni kun dhaabbataa waan hin taaneef baay'inni uummataa jijjiirama fideera. Bara 1990moota keessa guddinni baay'ina uummataa kan duraan 300 ol ture amma 2.5tti gadi bu'eera. Kunis dubartiin tokko dur giddugaleessaan ijoollee 7 fi isaa ol kan deessu yoo ta'e amma garuu lakkoofsi kun gara 4.6tti gadi bu'eera jedhama. Godaansi idil addunyaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa xiqqaa qaba. Xiinxaltoonni akka jedhanitti sababbiin isaa saffisni dhalootaa fi du'aa guddina uumamaa murteessa. Guddina baay'ina uummataatiif gumaacha guddaa qaba. Asitti garaagarummaan daballii baay'ina uummataa fi saffisa guddina baay'ina uummataa gidduu jiru qulqulleessuun barbaachisaadha. Akka ittaanutti waliin laalla. Baay'inni uummata biyya tokkoo baay'ina uummata waliigalaa fi saffisa guddina baay'ina uummata saniiti. Kanaafuu saffisni dhalootaa fi godaansi du'a waliin wal madaaluu yoo hin taane yookaan du'a gadi aanaa yoo ta'e sana booda baay'inni uummataa ni dabala. Guddinni uummataas saffisa dhalootaatiin murtaa'a. Akka ragaan baankii addunyaa agarsiisutti Itiyoophiyaatti waggoottan 50 darban keessatti du'a daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'e hir'ateera. Akka fakkeenyaatti bara 1970tti daa'imman 1000 keessaa daa'imman 244 kan du'an yoo ta'u bara 2019tti garuu lakkoofsi kun 50 qofa ta'eera. Ogeessonni akka akeekanitti yeroo saffisni dhalootaa dabaluu fi kan du'aa hir'atu garaagarummaan jiru bal'achaa deema. Akka qorannoo Demographic and Health Survey bara 2016tti dubartiin tokko giddugaleessaan ijoollee 4.6 deessi. Keessumaa lakkoofsi kun du'a baay'ina uummataa akka dabalu gumaacheera jechuun ogeessonni ragaa isaanii kaahaniiru. Akka fandii uummata dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Itiyoophiyaan bal'ina iskweer kiiloomeetira miiliyoona 1.12 qabdi. Kana jechuun giddugaleessaan iskweer kiiloomeetirii tokko keessatti namoonni 107 yoo jiraatu magaalota keessatti baay'inni uummataa kana caaluu danda'a. Dhiyeenya kana baay'ina uummata addunyaatiin sadarkaa tokkoffaa kan taate Hindiin bal'inni iskweer kiiloomeetira miiliyoona 2 fi 973 fi
190 yoo ta'u, walitti siqiinsi baay'ina uummata ishee garuu 488 dha. Itoophiyaa keessatti baay'inni uummataa falmisiisaa ta'us namoonni ol aanaa jedhanii amananis hedduudha. Gama biraatiin Itoophiyaan balaa namtolchee fi uumamaatiin qoramaa jiraachuun ni beekama. Hojii dhabdummaa fi gatiin jireenyaa hammaateera. Qaala'insi jireenyaas dabaleera. Qaala'insi kun baay'inni uummataa saffisaan dabalaa jiru kanaan yoo walitti dhufu rakkoo hammaataa hordofsiisuu danda'an tilmaama kaa'amuudha. Akka gabaasa sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara faayinaansii kanatti hiyyummaa ilaalchisee baaseen biyyoota lammiileen hedduun hiyyummaa keessa jiraatan keessaa Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa irra teetteerti. Gabaasni kun akka agarsiisutti biyyoota 112 uummata biiliyoona 6.3 keessatti namoonni biiliyoona 1.1 hiyyummaa hamaa keessa jiraatu. Kanneen keessaa gara walakkaan dhibbantaan 48.2 biyyoota Saharaa gadii keessa kan jiraatan yoo ta'u, harki 3 biyya Eeshiyaa keessa jiraatu. Biyyoota kanneen keessaa Indiyaa, Paakistaanii fi Itoophiyaan adda dureedhaan kan eeramanidha. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan uummata miiliyoona 86 hiyyummaa keessa jiraatu qabdi jedhama. Dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guddinni baay'ina uummataa biyyoota diinagdeen isaanii dabalee jiru balaa ta'uu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Barreessaan olaanaan dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa dhaabbatichaa Lii Jaanimin baay'inni uummataa hiyyummaa ittisuuf nyaata, barnootaa fi fayyaa dhiyeessuuf tattaaffii taasifamu qormaata kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Ogeessi diinagdee magaalaa Landan kan kanaan dura BBC'n afgaaffii taasiseef Abdulmannaan Muhammad guddinni baay'ina uummataa fi diinagdeen addaa akka hin baane ni dubbata. Akka ogeessi kun jedhanitti guddinni diinagdee bu'aa gulantaalee sadiitti kan jedhu. Inni tokko hojii namaati, inni lammaffaan kuufama kaapitaalaa yoo ta'u, inni sadaffaan ammoo guddina teeknooloojiiti jedha ogeessi kun. Akka ibsa Abdulmannaanitti sadan kun yoo walitti qabaman guddina diinagdeef bu'aa guddaa qabu jedha. Akka fakkeenyaatti biyyoonni guddinni baay'ina uummata isaanii suuta jedhee kuufamni kaapitaalaa fi teeknooloojii isaanii yoo isaan gargaare malee diinagdeen isaanii guddisuu hin danda'an. Biyyoonni tokko tokko teeknooloojiin guddachaa kan jiran ta'us baay'ina uummataa hir'achuu isaatiin qoramaa akka jiran dubbatu. Biyyoonni akka Jaappaan, Kooriyaa fi Chaayinaa sababa da'umsa gadi aanaa ta'een hanqina humna namaattu isaan mudata. Sababa kanaan Chaayinaan dhiheenya kana umriin soorama hojjettoota ishee ol kaafteerti. Biyyoonni biroos qaawwa kana guutuuf roobootii dabalatee teeknooloojiiwwan haaraa gara garaatti fayyadamaa jiru. Gama biraatiin Afrikaan bakka lakkoofsi dargaggootaa baay'ee ta'etti jiraattonni hojii dhabdummaa fi qaala'insa jireenyaa akkasumas rakkoolee siyaasaa hawaasummaa birootiin rakkachaa jiru. Ogeessi dinagdee Abdulmannaanis gulantaawwan sadan fayyadameera. Kana gochuu dhiisuun rakkoo siyaasaa fiduu akka danda'u akeekkachiiseera. Abdulmannaan gama xiinxalla biyya keenyaatiin lammiileen Itoophiyaa harka caalaan dargaggoota ta'uu eeruun dargaggoonni hojii yoo hin qabaanne rakkoo hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa fiduu jedha. Gama biraatiin imaammata biyyi tokko hordoftu irraa kan ka'e guddinni baay'ina uummataa balaa fi carraa ta'uus ni danda'a. Imaammanni baay'ina uummataa sirrii ta'e yoo qophaa'e hojii irra oolee dhimmoota ijoo guddina biyyattii murteessan keessaa tokko waan ta'eef uummanni akka qabeenyaatti kan ilaalamu ta'uu ogeessonni biroonis ni dubbatu. Akka gabaasa dhaabbata saboota Itoophiyaatti bara faayinaansii kanatti umriin waggaa 15 hanga 64 uummataa walakkaa ol yookaan dhibbantaa 58 of keessaa qaba. Kanaaf baay'inni uummataa umrii giddugaleessaa carraa malee balaa miti jedhama. Kunis hanqina jireenya, hojii dhabdummaa fi qaqqabummaa barnootaa, siyaasaa fi diinagdee akkasumas dhaloota gahoomsummaa hin qabneen balaan akka ka'u ogeessonni ibsu. Kanaafuu baay'ina uummata tokkoo carraa yookiin balaa taasisuu imaammata biyyattiin hordoftuun ni mirkanaa'a. Akka adde Gaazeel jedhanitti immoo imaammatoonni mootummaa dhimmoota jijjiirama qilleensaa, babal'ina magaalaa fi hirmaannaa dargaggootaa irratti hordofaa jiru biyyattiin daandii sirrii irra akka jirtu agarsiisaa jedhu. Imaammata baay'ina uummataa Itoophiyaan ammallee bara 1985 kan hordoftudha. Ogeeyyiin imaammaticha irratti akka haaromfamuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessanillee hanga ammaatti osoo hin fooyya'in hafuun yaaddoo imaammataati. Haa ta'u malee imaammatichi haala yeroo irratti kan hundaa'e yoo ta'u, kunis jijjiirama dimoogiraafii fi addunyaa irraa kan ka'edha. Imaammanni kun gumaacha diinagdee uummata oomisha tilmaama keessa galchuun kan bocamu ta'uu ibsaniiru. Baay'inni uummataa Itoophiyaa kan bara 1985 maal akka akeeku
hayyoonni kaasaniiru. Imaammanni baay'ina uummataa Itoophiyaa waggaa 30 oliif qabdu qaawwa guddina baay'ina uummataa fi dandeettii dinagdee gidduu jiru furuuf kan akeekedha. Giddugaleessaan haadha tokko bara 2015tti daa'imman 7.7 ture gara 4 duwwaatti gadi buusuun lakkoofsi fayyadamtoota qorichaa ulfa ittisuu dhibbentaa 4 irraa gara dhibbentaa 44tti ol guddatu, du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuu, hirmaannaa dubartootaa dabaluus danda'eera. Akka ibsi mul'isutti imaammanni bara 1985 bahe tajaajila karoora maatii hawaasaa biraan gahuu fi itti fayyadama isaa dabaluudhaan ummata to'achuuf kan akeekudha. Daandiin amma mootummaan gamaggamuuf karoorfate kaayyoo ummata to'achuuf akka hin qabne ogeessonni dubbataniiru. Imaammanni fooyya'e kun ummata oomisha hanga dhibbantaa 60 akka humnaatti fayyadamuun dinagdee biyyattii guddisuuf kan akeekudha. Kanaaf baay'inni ummataa garmalee akka balaatti ilaaluun haalli hin jiru jedhama. Haa ta'u malee dhimma barnootaa, fayyaa, carraa hojii uumuu fi dhimma bulchiinsaa irratti fedhiin dargaggootaa tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Biyyoonni garaagaraa baay'ina uummataa qofa osoo hin taane reeshoo saalaa fi umrii baay'ina uummata isaaniif ni saaxilamu. Kanaaf fakkeenya kan ta'u Jaappaan keessatti namoota 10 keessaa tokko umriin isaa 80 fi isaa ol ta'a. Akka istaatiksii biyyaalessaa biyyattii namoota miiliyoona 125 keessa jiran keessaa dhibbantaan 29 umriin isaanii waggaa 60 fi isaa ol ta'eera. Kunis diinagdee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Itoophiyaatti lakkoofsi daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadii ta'e hir'achaa kan jiru yoo ta'u, lakkoofsi uummata oomishuu umriin isaanii waggaa 15 hanga 55 jiru garuu dabalaa dhufuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baay'ina uummataa ni mul'isa jechuun yaada isaanii kaa'aniiru. Reeshoo saalaa yeroo ilaallu ragaan akka agarsiisutti lakkoofsi dhiiraa addunyaa kanarraa kan dubartootaa akka caaluu isaati. Haa ta'u malee reeshoon koorniyaa biyya garaagaraa akka Komishiiniin Awurooppaa bara 2022 baasetti Armeeniyaa fi Yukureen keessatti baay'inni dubartootaa ol'aanoodha. Komishiiniin Awurooppaa bara 2021tti akka mul'isutti lakkoofsi dubartoota waliigala gamticha keessa jiran dhiirotaan wal bira qabamee yoo ilaalamu miiliyoona 10 caaluu jedhama. Faallaa kanaatiin Kwaatar, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Oomaan keessatti lakkoofsi dhiirotaa lakkoofsa dubartootaa ni caala. Gara biyya keenyaatti yommuu deebinu akka gabaasa Awurooppaatti ummata Itoophiyaa keessaa dhibbantaan 49 dhiirota yoo ta'u, dhibbantaan 50.1 ammoo dubartoota. Kana jechuun reeshoon dubartootaa reeshoo dhiiraa ni caalaa jechuudha. Kunis ta'ee sana baay'inni ummataa akka rakkootti osoo hin taane akka carraatti itti fayyadamuun abshaalummaadha.